baay'ee Oromoo baga nagaa taatanii nageenyi illee hin jiru nageenyi taanu illee hin jiru baga nu jiraatan warri arra waan aaree illee qabu baga nagee jiraatan wanni hin jiru hin jiru nageenyi illee hin jiru dhiigu jirra keessa keenyatti boo jirra godaanni san taane ta'ee nutti hafaa jira wanni Tigreen irratti hojjechaa jirtu Oromoo waan aaree qabaddeen dhufne waanuma irra deemaa jiru namni keenya dhumaa jira namni keenya dhumuura jira Oromoo hanga yoomeyna hanga yoomeyna kanatti namni keenya dhumuura jira tej nufittee jirti bineentiin guyyaa adii tuffii isaan qaban nu garsanii jiran ayyaana guddaa rabbi ummata nagaa bee ummata ayyaana isaa ayyaaneffachuu jiru akkana godhu jiran dhiigalmaan keenya akkana lafa jiisu jiran Oromoo wanni isin eeydan kabiraa maaltu jira an dhaamsa xiqqaan qabaarra dhaamsa guddaan hin jiru haasawni dheeraalleen hin jiru boo'ichi gaddi arraboota nuti goonu dhumee jira this is the last time we're not gonna cry forever hogunda iyyaa olu dadhabnee jira kun khadumaati qabsoo hidhannoo qawwee eenyutti iyyuu jira eenyu namni nu hidhachiisu an kana deebisaa isiniif hindisa wanni guddaan tokko ammaan irra dhaamsa Jawaariif dhaamni walitti dhufee tokko ta'ee hanuun deemuu qawwee hanuun hidhachiisu jennu tokkolleen hin jiru Oromoo tokkolleen hin jiru namuu ni beeka kana dhaamni tokko hin jiru ilmaan Oromoo irra biyya keessaa fi biyya alatti illee ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alatti illee onna isaanii keessa ka jiru kan dhugaadhaan ummanni itti amanee wajjin deemuudha jiru Jawaar tokkicha qofa namni nuti nu hidhachiisa jennee itti amannulleen isa qofa annama hedduun arge yoo Jawaar kan nu hidhachiisu Jawaar kan nu lolchiisu ta'e maallaqa kiyya kuma lama kuma sadiniin kan naka jiru ol ka'ee jechuun namni sanirraa kanaaf namni tokkichi namni maallaqa isaa tokkollee namni tokko kabaasu hin jiru qawwee naa bitamtu jee eenyu amanee eenyu kanna namni maallaqa eenyu amanee eenyu kanna eenyu nu hidhachiisa this is shit we need to do something akkanumatti eenyatuma qawwee furmaanni wanni jechaa jiru hin jiru nu hidhachiisaa wanni jechaa jiru hin jirtu ijoolleen teenya qeerroon harka duwwaa kaate dhumu jirti hunoo ijoolleen laallee agarra guyyaa hunda karraa kun immoo kaddaati saniif namni ummata Oromoo jaaruu danda'u Jawaar amma yeroo itti harkatee jira Jawaar yeroo itti harkatee jira namni hundi Jawaar dhageetii qaba bakka hundatti qeerroon biyya keessaati ijoolleen biyya keessaa Jawaar jechaa jiran Jawaar yoo yeroo ammaan tana deemaa jirtu kanatti hin fayyadamne taate yeroon inni eeggachuu jiru naaf hin galuun yeroon Jawaar itti fayyadamuu qabu yeroo ammaan tanaa kana yeroon Jawaar itti fayyadamuu qabu namni hundi ummanni diaspora ummanni biyya alaa kana keessa jiru laallee agarra hundinuu yoo Jawaar na hidhachiise yoo Jawaar naan deeme maallaqa kiyyaniin baasaa jechaa jira ummanni yoo ka Jawaar na dura bu'ee na lolchiisu ta'e Jawaar maallaqa Jawaar jeeniin baasaa jira namni hundi namni dhaaba biraa amanee itti kan nuuf taa'u tokkolleen hin jiru waa waliigaluu tokko ta'uu jettan kanarraa ammoo osuma isin akkana waliigaluu tokko ta'uu jettaniiti amanni meeqa lakkaa'amuu ta'a arguuf jiraattan irreechi bara dhufuutis dhufeeti achirratti illee namni dhumuu ta'a every day wanni aareen hin jirtu dhaabni Oromoo tokko ta'ee eega walitti tokkoome booda meeshaa hidhannoodhaa hidhatee san booda deebi'ee nuuf lola waan jedhamu that's a dream dhaabni Oromoodhaa hunda kaansara ta'ee jira dhiiga isaanii keessa hundi isaanii kaansara ta'anii jiran badanii jiran hundi isaanii wanni isaan tokko ta'an hin jiru waan takkallee harkaan qaban isaan namni ummata harkaa qabu Jawaari period wanni walitti jibnu hin jirtu Jawaari namni ummata biyyaa guutuu harkaa qabu ummata diaspora illee namni itti amanuu isa yoo yeroo ammaan tana keessa jirru kanatti Jawaar ka'ee maallaqa ummatarraa wali guuree Oromoon maallaqa ni qaba agarree jira Fayyisaa Leellisaadhaa guyyaa lama keessatti maallaqa $200 200 dhiyaatu wali qabame maallaqa Itoophiyaa miiliyoona 4 jechuun guyyaa lama keessatti in 2 days
maallaqa kuma dhibba lama dhiyaatu Fayyisaa Leellisaatiif wali qabame guyyaa lama keessatti Oromoon maallaqa ni qaba Oromoon diyaasporaa Jawaararraan tana ka'ee yoon fi uummata kana hidhachiisu taate uummanni diyaasporaa maallaqni guddaan jiru kun akka jirutti ni guuramaaf maallaqni guddaan jiru kun yeroo xiqqoo keessa maallaqni guddaa waliin ni qabamu abdiin qaba sanirraa kanaaf immoo Oromoon dhaabni jiru walitti tokkoomeeti san booda nu hidhachiisa diriimiin jawoo isin keessa jiraate amata afur shanillee akkanuma lakkaa'u ta'isan osuma dhaabni Oromoo walitti tokkoomeetanii abdii abjootanii guyyuu ta'isanii wanni dhaabni Oromoo walitti dhufee san booda qawwee nu hidhachiiseettanii yaaddan sammuu ta'is akkasii jiraate that's not gonna happen it takes forever amma wanni guddaan nuti qabnu Jawaar irra pireejara keenya Jawaar ummanni biyya keessaa fi biyya alaattis jaalatee jira biyya Itoophiyaa jamsan ifin Habashaallee yaada kanii deeggaran ummata biyya keessa ummata fudhattee jirte Jawaar yoo yeroo ammaa kanatti itti fayyadamne biyya Itoophiyaas yoo karaa tokkotti illuuchee isine karaa tokkotti liidin goone biitisa waan taane keessa seenu deemti jiinoosaaydiin ummata Oromoo irratti deemaa jirullee forever kanumatti itti fufataa ummanni keenya lafarraa argamuuf ta'a Tigreen jiinoosaaydiin nurra labsitee jirti kanaaf yeroo itti kannuun qabnu ammatti maallaqni ni jira diyaasporaa keessa qawwee ijoolleen qeerroon biyya jirtu qawwee kabar baanu qawwee zabana gaafa namni siifin lolaa na lolchiisi jee nama daddabamuu dhufe amma duraan hootu waraana jaanii dirqiidhaan karaa waraanaa nama harkisan amma immoo zabana ummanni niin qabsaatii na hidhachiisaa na lolchiisaa jaamu jee nama isa lolchiisu dhabnu agarre kanaaf awwanni jawuu barbaadu Jawaar yeroo amma jiru kana itti fayyadamuu qaba ummanni dhageetii ummataa ni qaba ummata addunyaa kana irra jiran hunda akkuma gaafa OMN'if deemee gargaarsa guuruu sanitti yoo indirect ta'uu baates direct yoo ta'uu baatellee indirectidhaan maallaqa karaa akkaawuntiin itti banamee akkaawuntiin qabsoo meeshaa waraanaa ittiin bitamu tokko jechuun akkaawuntiin if danda'e tokko banamee akkaawuntii saniin namni hundi maallaqa darbee maallaqni san karaa if danda'een koree maallaqa san to'atu dhaabamee qawwee bituudha deemamee qofa karaa wallisaa Kadiir Martuuleen galatoomi qabsaawaadhaati yeroo hedduu oggooti ol baatee Facebook kanarratti dhaamsa gaggaarii dabarsuun dhagaa wanni ati godhuu qabdu karaa tokkoon akka nama qabsoo tanaaf deeggarsa guddaa qabutti dhageetii uummataanii qabdaa koonsartii bareedaa tokko addunyaa guuturra deemtee qopheessitee koonsartii galiin achirraa argamu uummata Oromoo hidhachiisu jaaruu danda'uutu sirra jira obbo Kadiir Martuu wallisaa kabajamaaf jaalatamaa Kadiir Martuu yeroo hedduu yaa niin arka Facebook kanarratti jechuu quuqama saba keetiif qabdu haa ta'u immoo wanni guddaan ati godhuu dandeessu karaa haasawaatiin osoo hin ta'in nama haasawaa hedduu qabna koonsartii if danda'e kan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru tokko addunyaa guuturra qopheessuu danda'uutu sirra jiraata sibira dhaabbanne yoo gargaarsi barbaachisaa ta'es koonsartii akkasii qopheessitee koonsartii galii meeshaa uummata Oromoo hidhachiisuudhaaf ta'u jechuudha galiin achirraa argamu galii uummata Oromoodhaa hidhachiisu qopheessuu danda'uutu sirra jira dirqamaan sirra kaan akka dhuunfaa kiyyaattis ta'e akka Oromoottillee qeerroon biyya keessa jirtu akka qawwee jechaa jirtu laaltee agarta kana wanni wallisaa Kadiir Martuutiif dhaamu akkasuma wallistoonni biraalleen hedduu jira isa qofaa miti wallistoonni nuti qabnu hundinuu galii uummata Oromoo hidhachiisuudhaaf ta'u koonsartii gurguddoo qopheessitanii uummata keenya hidhachiisuutu isinirra jira karaa dhaaba poolitikaa siyaasaa yoo waligala wanni waligalan jennee yeroo nuti nuti akkalleen hin jiru yeroo amma jirru kanatti Jawaar uummata biyya keessaa uummata biyya alaa jiru hunda harkaa qaba saniif yeroo itti teenye yeroo gaddaa wanni gaddaa dabarsinuu miti jechuudha gadda guyyaa hanganaa Oromoon akkuma duraanittu gaddarra jira takkaa gaddarraan kaane saniifu uummanni Oromoo wanni isin jahu waan kana gaafii tana wal jalaa fuudhaa gaafii tana akka hojiirra ooltu goraadhaa yoo haddan deemu taate Jawaar dhageeyitii amma qabu tana itti fayyadamuutu irra jira uummata Oromoo addunyaa guutuurra jiru uummanni Oromoo maallaqa ni qaba maallaqni ni jira Fayyisaa Leellisaaf guyyaa lama keessa maallaqni 200 maallaqni Itoophiyaa miliyoona 4 guurame so ji'a ol yoo deemu taate maallaqni Oromoo qabsoo yeroo ammaa kanatti mas yeroo namni maallaqa baasu yeroo namni dhiigu jiru yeroo namni madaa'u jiru kanatti yeroo namni maallaqa baasu yeroo biraa namni maallaqa hin baasu yeroo ammaa kanatti Jawaar uummata kanatti fayyadamee dhageetii uummata biraa fi jaalala uummata isaa biraa qabu fayyadamee uummata kana hidhachiisuu danda'uutu irra jira dhaamsi kiyya guddaan kana Jawaariif
wanni guddaan tokko kana inni biraa tokko ammallee akkuma nuti fi miidiyaa wanni information si jala deemnee si hordofaa jiru diinillee si hordofaa jira wanni ati dabarsitu hundinuu akkasumatti diinillee waan san irratti xiyyeeffatee arku jira yooni fi wanni kun karaa tokkoon naaf hin galu itti yaadamuu qaba kunilleen diinni akkuma nuti si jala deemnee si hordofnutti diinni si hordofee jechuudha arra bakka kanatti wanni kanaa ta'ettee gaafate waan san poost gootu bakka sanitti waraanni mootummaa daarektii bakka san dhaqeetii attaak godhe jechuudha. Ijoolleen qeerroo waan akkanaa qabannee baane ettee gaafa isiin piichara tokko ol darbite or viidiyoo tokko ol darbite hoggusa waraanni bakka sanitti xiyyeeffataa jechuudha. Wayyaaneen ammaan tana oppoodiyoo gaafachuun irra hin jiru miidiyuma kee fooloo gooti. Oppoodiyoo keessa sikuritii babal'ifachuudhaaf hin jiggatu. Waan ati poost goote information karaa kee irraa gad dhufu because qeerroon biyyaa hundinuu waan harkaa qabdu karaa kee ergite karaa inboxiitiin waan qeerroon sitti ergite kana hoggaati uummata gad deebifte TPLF karaa biraa deemuun irra hin jiraatu. Miidiyuma social media Facebook website ke jala demani lalani bakkuma sani directly waraanni osoo oppoodiyoon gaafanne duraanu oppoodiyoon bulchaan jirtu beete oromiyaa booda kana eega waraana buluu eegalte directly waraanni achitti ergamaa jechu agaaziin dhayitee nama fituu eegalti saawaa xiqqoo keessa dhaqqabdi bakka san hogguu bakka kanaatti qeerroo waan akkanaa goru jirti hiriirri akkanaa baamu jira jaame yeroo sanitti ummanni waraanni agaazii dhaqee achi ijoollee attaa godhu eegale jechuudha ijoollee irra dhukaasuu fi ajjeesuu eegala saniifuu wanni kun ilaalcha karaa tokkootiin yoo karaa itti yookaan bifnuta jennuta telle media da ummatan gaamu qaba information ummata gahu qaba ya maltu deemu jira waan jiru manni dhagahu qaba haa ta'u immoo pictureonni namoota kanaati fi bakki inni itti deemu jiru san hanga danda'ametti aanaa yoo ni fiqan godinni maqaa dhaamu taates exactly gandi bakki irraa rabshaan deemu jiru hiriirri irraa deemu jiru san yoo maqaa dhaamu baate gaariidha jeeti yaada yookaan immoo picture isaanii fuularratti waa godhuun akka hin beekamne godhu ganda akkanaa bakka kanaatitti wanni kanaa deemu jira jettee gaafaati poosti goote uummata irratti oppoodiyoon wayyaaneelleen akkasuma fooloo si godhu jirti osoo oppoodiyoon gaafanne waraana agaaziidha achitti erganii jechuudha daarektii saniif wanni kun itti yaadamuu qaba hedduu isaan fayyadu jira jeeti yaada information karaa keetirraa harkataniin qeerroo tarkaanfiirra fudhachuudhaaf kallattiidhaan jechuudha kun itti yaadamuu qaba wanni biraa kana irra deebi'ee jiru mallee karaa uummata hidhachiisitu jawaar forever wanni sin jiru uummata harka galfattee jirta even ummanni habashaatilleen ummanni Itoophiyaa san guutuun information walabaa waan karaa kee kana harka mujjii sitti amananii jiran ummata Itoophiyaa san karaa tokko luucheessuu danda'u sirra jira or ummata Oromoo hidhachiisuu danda'u sirra jira yeroo ammaa kanatti dhaabni Oromoodhaa ka walitti gurmaa'ee ammaan tana karaa tokkotti nu oofuu danda'u hin jiru yeroo ammaa kanatti forever teenyeetuma nuti waliigaltee jechaa oolla saniif yeroo ammaa dhageettii ummata biraa qabdu kana fayyadamtee dhageettii ummata biraa qabdu kana fayyadamtee ummata keenya hidhachiisuu danda'u sirra jiraata arraan tana Oromoon bakka jiru hundatti keessa isaa dhiigu jira Oromoon bakka jiru hundatti gaddu jira namni booyinni jira jee yaadu nama Oromoo keessa arraan tana jechuudha maal godharee harka isaan jirtu dandeettiini hanga tokko ummanni keenya yeroo inni dhaabbatee ummanni keenya akkana ka'ee falmachaa jiru kanatti dhaabni tokko ka ummata kanaaf meeshaa hanga danda'ame galchu tokko karaa weellistootaan ittiinis konsertiin gurguddoon qophaa'uu qabdi konsertiin isaanii yoo ammaaf hin qophoofne yoomiif qophoofti konsertiin gurguddoon tagalii waraana ummata Oromoo hidhachiiftu walitti qabdu takka jaaramuu qabdi addunyaa guutuurratti deemuu qaban weellistoonni keenya harmaan jaadha isinittillee dheereessuu dhiifama aareetiin akkanatti faca'u jira dhiifama naa godhaadha so itti yaadamuu qabaan jaa dhaamsaan garumaan qaba nagaan naa tura love you guys